بقى إن سربتها في شيء سربي في مي سربتها مراسن Maacheen bala aftirmanyi magasiin bala ahaaleela geela antere tiranyaalelwa aftirnyi magati leelaan leleleeleenininin yam yam yafoo laga walidi asamu dawwara yam yam tinnishumbati illiku gomma baay'ee dara yam yam bargeetiru koyee baale baalaattihi timtaate lulee altirattirahi yam yam yee yam yam من اللي كان شمبالك تكلفون عند السماء عليك من دجو أو دجو ديمو لكم عند السايا ليسو ديسي بدولا بشابة لشين قلبي قفتالي من مغساتون أساس دنيالين سايا أساس دنيالين إيه لا 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 ويني لا 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 ويني من دنا وسامتي ولا تنكتي ودان انت لامتي اي كريموتي اسكي نجاوتي بلو ندساسي ساو بالنوروس ننبه سنتانا غاريتون اي كريموتي بلو غدساوچ ارغو فكا فكا لانون انكنسون لدنتي ازارينكا سيغا ازازارينكا ساو نجاوتي الشيء مجتجال لتيتا ايه جالتي إيه والله سمرتيتي اكنا غانا مرتي إيه ايه فواتي إيه نمرتي kan qabu bilbila si hin binnaaf jecha turtanii mucaa kana jechuudha waan gochuufii dandeessanii gochuufii dandeessu mucaan kun hara sagalee bareedduu kanatu qabu sunu bohaarsuu danda'u bilbila waan harka isaatiin qabneef kanuma nama irratti hojjetaa jira jechuudha kana keessaa baasuuf immoo gargaaruu hin danda'ama. Haala kamiin immoo akka gargaartan mucaan kun akkaawuntii mataa isaa qaba akkaawuntii isaa isiniif ibsaa jechuudha kunoo. Ana hariin biratti argama. dhugaa rabbii na biratti argama faamilii kiyya baay'ee tokko nama gaddisiisa gocha haalli inni keessa jiru jechuudha. Finfinnee immoo baay'een keessanii haa dhufu jettanii naan dhufee jira amma sagalee taataniif jechuudha. Amma erga dhufee immoo amma maal barbaadda? Ammani waa guddaa barbaada. Mobaayilii siin qabu tokko waan tokko iyyuu qabu mobaayilii buu bichaa yoo ta'ani waan gurguddaa suura tokko iyyuu qabu booddeetti fi mobaayilii immoo kana maalatti na jedha yeroo baay'een xiqqaa ture jechuudha. Waa tokko immoo qabu mana siin qabu waa tokko siin qabu jechuudha. Bilbila zuuma naa bitamee mataa koo siin hojjedha deemee kana baasa galeeratti hojjedhu kan namoonni irratti hojjedhu. Gidee booddeessitti immoo qophiin kootti fufuu barbaada sammuu namaa bohaarsuudhaaf hojjechuudhaaf qophii godheen jira. Akkuma na jabeetan anis hin jabeessuudha aamilee keessan cibsuun qaba anis qophii godheen jira. Ashii asumarraan sirba jaamboo jootee tokkotti hin gadhiifta? Ashii. Rida. Finfinnee keessa kanatti shambaran baay'ee faamilii daawwattoonni akka kanaan dhugaa jiru waan akkasii